Hello barattoota kutaa salgaffaa nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa nagaa koo isiniifan dhiyeessa. Egaan maltii iskiil miidiyaanii barattoota keenya jajjabeessuudhaaf barattoota keenya gargaaruudhaaf kallattii hundumaan akka isaan milkaa'an akkasuma holistic examination yookiin immoo qormaata biyyoolessaatti illee akka isaan of danda'anii seenaa addaa tokko galmeessaniif egaa maltii iskiil miidiyaan ijoollee keenya bukkee dhaabatee jira. Egaa isinis immoo subscribe share gochuudhaan akkasuma like gochuudhaan hiriyoota keessan warra carraa kana argachuu hin dandeenye fi akkasuma isinis immoo gaafa nuti viidiyoo haaraa gallakkisnu akka isin qaqqabuuf mallattoolee notificationii tuquudhaan jalqabaa isiniin jechuun barbaada. Egaan har'a kutaa boqonnaa tokko maatimaatiksii kutaa salgaffaa boqonnaa tokko paartii arfaffaadha. Paartiin kun egaa barnoota keenya keessatti isa dhumaati. Sirriitti xiyyeeffannoon akkana hordoftan egaa asumaan dhaamsa koo isinii dabarsaa. Mata dureen keenya har'aa Cartesian product of two sets jedha jechuudha. Cartesian products of two sets kana jechuun tuutota lamaa akkamitti akka waliin bifa baay'isuutiin keenyu kan haasa'u jechuudha. Egaan Cartesian productii gaafa define goonu tuutota lamarratti hundaa'a jechuudha. Tuutota lamarratti hundoofne the Cartesian product of two sets A and B denoted by A cross B or A Cartesian B is the set of all ordered pairs A, B, where A is the member of set A and the B is the member or the element of set B. And this also can be expressed as A cross B is equal to open the brackets A pair of B and A is the element of A and also B is the element of B. Egaa kana jechuun maal isinitti fakkaata? Tuutota lama A fi B fudhannee A cross B jennee bakka buusnee kun bakka bu'ee Cartesian productiiti jechuudha. A cross B kun yoo maal ta'e bifa kanaan keenya tuutota yookiin miseensota tuuta A kana keessa jiranii fi miseensota tuuta B kana keessa jiran peeriidhaan yookiin cimdiidhaan kan keenyu yoo ta'e the Cartesian product of two sets jennaa jechuudha. Bifa cimdii ta'een argitanii A'n kun tuuta A keessaa dhufte jechuudha. Tuuta A'ti yookiin miseensa A'ti jechuudha. B'n kun immoo eessaa dhufte elementii B keessaa jechuudha kan ishiin fudhatamtu. Kanaaf egaa bifa kanaan kan keenyu kun A cross B yookiin immoo Cartesian products of two sets jenneetu keenyaa jechuudha. Karaa biraa bifa yeroo define goonu A cross B or A product B is equal to open the brace or bracket AB. A'n kun miseensa yookiin elementii A'ti. B'n immoo elementii B keessaa dhufuusaa argisiisa jechuudha. Inni jalqabarra taa'u elementii A keessaa dhufuusaati. Inni lammatarra taa'u immoo B keessaa dhufuusaa argisiisa jechuudha. Gaafa example waan kan hojjennu gaa sirriitti isinii galaa. Mee sirriitti tuuta A kana ilaalaa. Let A set is equal to 1 and 2. The set B is equal to A and B. Argitanii? Then find A product B or A cross B. Cartesian product barbaannaa jechuudha. B'n immoo B cross A dha jechuudha. Argitanii? Asitti A cross B dha, asitti immoo B cross A dha. Wal jala dabarsinee deebiinsaa maal fakkaata kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kana gaa deebisaa gaafa keenyu maal ta'a isinitti fakkaata solutioniinsaa? A cross B is equal to pair of 1 and A, pair of 1 and B, pair of 2A, pair of 2B. Argitanii? Tokko miseensa A keessaa fudhannee A kana immoo miseensa B keessaa fudhannee peerii tokko goonee jechuudha. Tokko kana gizee lachuu argitanii 1 with A, 1 with B
Argitanii ammas lakkoofsi tokko kun asitti biin kun immoo asitti jechuudha. Argitanii tokkoon kun egaa gizee lachuu ishiitiif fudhatamti jechuudha. Gizee tokko A faana, gizee tokko immoo B faana peerii yookiin cimdii goonaa jechuudha. Erga tokko peerii goonee finne immoo lakkoofsa lamas ammas 2 with A and also 2 with B. Argitanii 2A 2B jenneetu keenya jechuudha. Argitanii isa lammaffaa keessatti immoo B cross A keessatti immoo B'n dura dhufuu qabaa jechuudha. B'n dura dhufuu qabaa. Kana jechuun A kana jalqaba fudhannee A1 A2 jenna jechuudha. A1 ishii kana A1 A2 jenna B1 B2 jenna jechuudha. Kun egaa the properties of Cartesian product jechuudha. Tuutota lama akkamitti peerii goona, akkamitti cimdii goonee kaa'uu akka dandeenyu peerii godhiitii Cartesian productidhaan kaa'e yookiin immoo A cross B yoo nu gaafate yookiin B cross A yoo nu gaafate egaa haala kanaan jechuudha egaa kan nuti hojjennu. Example 2nis immoo ilaalaa. Example 2s immoo amma fakkeenyaaf example 2 immoo A cross B nuu kennee jira jechuudha. Bifa peeriitiin nuu kennee jira. Haa ta'uyyuu malee bifa peerii kana tuuta A fi B tti addaan diiguu qabna jechuudha. Find set A and B. Argitanii tuuta A fi tuuta B tti jara kana addaan diigne barbaannaa jechuudha. Amma asii kamtu dursa? Eetu dursaa jechuudha. Ee waan dursuuf warri jalqabarra jiran kun ee bakka bu'uu jechuudha. Argitanii warri jalqabarra bu'an kun maal bakka bu'u jechuudha? Ee bakka bu'uu jechuudha. Kanaaf tuuta E jechuun 1 2 3dha. Tuuta B jechuun immoo AB dha jechuudha. Bakka gabaabumatti. Okay. Solution. Okay. A is the set of first component dha jechuudha. Component isa jalqabaa. Argitanii component isa jalqabaa A cross B kana keessatti inni jalqabarra dhufu kun maal tuuta A keessatti argamuu qaba jechuudha. Kanaaf 1 2 3 warri jalqaba jiran kun 1 2 3 dha. 1 1 asis waan jiruuf irra deebi'uun hin gaafatu. 1 tokko fudhannee 2 tokko fudhannee 3 tokko fudhannee 1 2 3 is the set of A dha jechuudha. B is the set of all second component dha jechuudha. Inni kun second component warra component lammaffaarra jiran hundi isaanii iyyuu maal jechuudha? B element yookiin B setidha jechuudha. B setidha jechuudha. Haala kanaan yookiin A cross B gaafatamuu dandeenya yookiin immoo tuutota gaafatamuu dandeenya jechuudha. Let us see exercise 1.7 kun exercise kitaaba keessanirra jiru 1.9 gaaffii tokkoffaa isaa mee haa hojjennu. Maal jedha isinitti fakkaata? Let set A is equal to 1 2 3 and set B is equal to EF. Then find A cross B and B cross A. Jedhani A cross B yeroo barbaannu maal goona jechuudha? Tokko kana E faana fudhannaa. Ammas tokko F faana fudhannaa. Jalqaba biraakeetti keenya bananna. Jalqaba biraakeetti banannee tokkoo fi E barreeffanneet cufnaa jechuudha. Koomaa goonee ammas biraakeetti banannee tokkoo fi F barreeffannaa jechuudha. Argitanii? It's very simple. Very simple. Tokko peerii goonee gaafa finne immoo maalitti dabarra? 2 jalqabnaa jechuudha. Koomaa goonee 2 with E jenna jechuudha. 2 with E. Koomaa 2 with F. 2 with F goona jechuudha. Okay. 2 with F erga goone booda immoo maalitti 2 peerii goonee finnee jirra jechuudha. Maalitti dabarra? 3 tti dabarra jechuudha. Zana booda 3 E jenna. 3 with E and also comma 3 with F. Kana barreessine gaafa finne maal goon? Fireesii keenyaan cufnaa jechuudha. Okay. Kun egaa maalidha? A cross B dha jechuudha. A cross B. A cross B dha jechuudha. A cross B keenya kana ta'a jechuudha. B cross B immoo maal goona? B tu dura dhufa jechuudha. Yeroo san immoo B tu dura dhufa. Haala kanaan egaa konseptii isaa akkasiin hubattaniif jechuudha. Asirratti kanaan barreesse. Haa ta'u egaa deebii isaa gaafa ilaallu A cross B keenya 1E, 1F, 2E, 2F, 3E, 3F ta'a jechuudha. B cross A immoo gaafa kaalkuleet goonu B'n jalqaba dhufuu qaba. Ishee kana fudhannee E kana E with 1, E with 2, E with 3,
fudhanna jechuudha. San erga finne immoo maal goona? F itti dabarra jechuudha. F with 1, F with 2, F with 3. Okay, peerii goonaa jechuudha. Peerii gaafa gootan kana argattu jechuudha. Warri kun B cross A dha jechuudha. Mee gaaffii lammaffaatti haa ceenu. Gaaffii lammaffaan immoo maal nuu kenne? A cross B nuu kenne maal nu gaafate? Set A and set B dha jechuudha. A cross B erga nuu kenne warri kompoonentii jalqabaa kun maal ta'u jechuudha? Warri kompoonentii jalqabaarra jiran kun miseensa A'ti jechuudha. Miseensa A'ti jechuudha. Warra jalqaba jiran tuuta A keessatti barreessina. Warra lammatarra jiran immoo B keessatti barreessina jechuudha. Argitanii? B itti barreessina jechuudha. It is very simple. Argitanii? Isaan kun maalidha jechuudha? Elementii B'ti jechuudha. Warra jalqabaa gara A'tti fudhattu, warra lammaffaa immoo B'tti fudhattu jechuudha. Kanaaf argitanii? The element or the member A is 7, 5, 1. And the set B is equal to 6 and 4 dha jechuudha. Amma gaa 4 iddoo meeqa jiru? Tokko, lama, sadii. Iddoo sadii waan jiruuf 4 tokkuma fudhanna malee irra deddeebineen fudhannu jechuudha. Okay. Kana erga goone booddee gaaffii sadaffaatti ceenaa. Gaaffiin sadaffaan tuutota sadii nuu kennee jira. Tuuta A'n Abbacaa, tuuta B'n immoo 1, 2, 3, tuuta C'n immoo 3, 4 nuu kennee jira. Find A cross B union C. Kanaaf dura maal barbaanna? B union C barbaanna. B union C erga arganne booda A faana cross goonaa jechuudha. Kanaaf first we find B union C argachuu qabna jechuudha. B union C keenya elementoota B keessa jiranii fi C keessa jiran walitti makuudha jechuudha. 1, 2, 3, 4 jechuudha. Bakka sana booda A cross B gaafa goonu immoo A kanaa fi B union C kana waliin cross goonaa jechuudha. Bakka A with 1, A with 2, A with 3, A with 4, B with 1. Bakka warra kanaa fi warra kana waliin cross product isaanii gaafa hojjennu tootaalii elementii yookiin immoo cross product amma kana baay'atu kana arganna jechuudha. Kana yeroo hojjettan jalqaba fireesii keessan jalqaba bantu, cuftuu keessanitti peerii jalqabaa keessu, koomaa gootu, peerii lammataa hojjettu, dhumarratti gaafa xumurtan immoo fireesii keessaniin cuftuu jechuudha. Okay. Example exercise in arfaffaan. If A is equal to 6, 9, 11, then find A cross A. Kun immoo mataadhuma isaatiin A cross A barbaadii nuun jedhe jechuudha. Tuuta A nuu kenne A cross A barbaadii nuun jedhe mataadhuma isaatiin. A cross A. A cross A yoo goonu maal ta'a jechuudha? Kana jechuun 6, 9, 11 tuuta A dha. Kanuma immoo deebisnee ammas tuuta A sitti barreeffannee waliin maal goona jechuudha? 6, 9, 11 waliin peer goona jechuudha. 6, 6 6, 9 6, 11 faana. Kitani 6 with 6, 6 with 9, 6 with 1, 11. Sana booda 9tti immoo ceena jechuudha. 9 6 9 9 9 11 sana booda immoo 11tti gaafa ceene peerii akkasii kana arganna jechuudha. Kanaaf tuuta mataa isaatiin cross product hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Mee gaaffii shanaffaan immoo maal jedha seetanii? If the number of element of set A is equal to 6. Argitanii? Number of element baay'ina elementiiti. Kana jechuun maalidha? Number of sets A jechuudha. Okay? Number of set A is equal to 6 jechuudha malee tuuta number 6 qabachuu miti. Elementii number 6 qabachuu osoo hin taane baay'inni tuuta A keessa jiranii 6dha. The number of elements of set B is 4. Argitanii? Number of set B is equal to 4. Afuridha kun immoo. Argitanii? Then the number of elements of A cross B meeqa ta'a jedha. Kana jechuun number of A cross B meeqa ta'a. Okay?
baay'inni isaa meeqadha jennee gaafatamne jechuudha. Kanaaf kana deebisaa gaafa hojjennu maal goona seetanii A cross B is equal to A cross B. The magnitude of A times magnitude of B 6 times 4 24 ta'a jechuudha. 24 ta'a jechuudha. Kana example fudhannee hojjechuu dandeenya. Example fakkeenyaaf 2 ta'ee kana lakkoofsuma elementii 6 qabu fudhadhaatii ilaalaa. Argitanii 1 2 3 4 5 6. Argitanii kun elementii 6 qabaa. B'n immoo elementii meeqa qabaa? 4 qaba jechuudha. A B C D elementii meeqa qaba? 4 qaba jechuudha. Peerii isaa gaafa hojjennu een kun yeroo tokko faana A koomaa okay. Een kun egaa yookiin immoo tokko A faana, tokko B faana, tokko C faana, tokko D faana. Argitanii? Kanaaf meeqa ta'a jechuudha? 1 2 3 4 5 6 baay'isuu 4 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu elementii yookiin immoo peerii 24tu jiraachuu isaanii argisiisaa jechuudha. Kanaaf simpilii karaa kana baay'istaniis argachuu dandeessu yookiin immoo listii kana barbaaddanii argachuu dandeessu jechuudha. A cross B calculate gootanii argachuu dandeessu asirra. Calculate gootanii baay'ina isaa argachuu dandeessu. 1 comma B 1 comma C 1 comma D jettanii akkasuma 2dhaafis akkatti hojjettu jechuudha. Amma kun meeqa? 1 2 3 4 jechuudha. 4 kan kanaas 4 dhufaa, kan kanaas 4 dhufaa, 4 dhufaa, 4 gizee meeqa jechuudha? Gizee 6 ta'a jechuudha. So 24 argattu jechuudha. Kana itti xumuraasini baay'ina isaa 24 argattu jechuudha. Okay. Kana fakkaataa mee gabaabaadhumatti appilikeeshinii A cross B kun eessatti nu fayyadaa? Eessatti kaalkuleeshinii isaa hojjechuu dandeenya jennee eeriyaa inni itti implement ta'u yookiin immoo appilikeeshin eeriyaa isaa jechuun maaliif kana barbaachise barachuun isa jedhudha jechuudha. Kanaaf number of elements of union of two sets. Kanaaf baay'ina tuutota wal makanii lamaanii argachuudhaaf dirqama Cartesian product fayyadamna jechuudha. For the two subsets A and B of universal U, the following formula on the number of element holds that. Egaa tuutonni lama yoo jiraatan A fi B universal setiinis yoo jiraate walumaa galatti A makuubaa number of A makuubaa baay'ina number of hin jettu kun number of A makuubaa jechuun baay'ina elementoota A makuubiin qabu argisiiste jechuudha. Number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B jechuudha. Kun general formula sirriitti qabadhaa kana sirriitti qabadhaa kana. Baay'inni A makuubaa walqixa baay'ina tuutaa A keessa yookiin elementii A keessa jiranii da'u baay'ina elementii B keessa jiranii hir'isuu baay'ina elementoota A kibabaatii jechuudha. Kanaaf kana 2 yoo nuu kennu, kana 3 yoo nuu kennu, kana 4 nuu kennee ishii kana A makuubaa number of A makuubii barbaade yoo nuun jedhe lakkoofsa kana iddoo buusnee calculate gochuu dandeenya jechuudha. Okay? Kanaaf formulaa kana sirriitti qabadhaa jechuun barbaada. Fakkeenyaaf kun egaa formulaa kana
bakka bu'aa A union B is equal to number of A plus number of B minus A intersection B yoo ta'e egaa kana ibsuu barbaadeetu. Especially in the case of A intersection B is empty set. A kibni baa empty set yoo ta'e jedha. Elashii kana ilaala. A intersection B tuuta settiinsaa elementinsaa 0 yoo ta'e A number of A intersection B 0 dha jechuudha. A intersection B number of A intersection B is equal to 0. And the following holds number of A makuu B kana ta'a jechuudha. Argitanii maaliif foormulaa isa duraa sanarraa derive gaafa goonu ishiin kun 0 taateetti taanaan ishii kana bichaatu hafaa jechuudha. Warra kana bichaatu hafaa jechuudha. Then if A intersection B is different from 0, it is general formula will be implemented for the calculation. Argitanii A intersection by inni A intersection B 0 ta'u yoo ta'e formulaadhuma isa duraan jiru sana fayyadamnaa jechuudha. Okay, let us see this Venn diagram. From this Venn diagram, a number of A intersection B is not none. It is not if it is 0. Okay, kana keessa A intersection B hin jiru jechuudha. Kanaaf formulaan ishii kana fayyadamna jechuudha yeroo akkasii. Okay. Okay, let us see some examples. Example kana sirriitti hubadhaa. Let's A and B two finite sets such as number of A is equal to 20, number of B is equal to 28, and the number of A union B is equal to 36. Then find number of A intersection B. Kun sirriitti ifa sinii godha jechuudha. Number of A qabnaa, number of B qabnaa, A makuu B qabnaa, intersectionidha gaafatamne jechuudha. Kanaaf maal yaadachuu qabna? Formulaa duraa sana yaadachuu qabna jechuudha. Generally formulaa kana sirriitti yaadachuu qabna jechuudha. Okay? Formulaa kana gaafa yaadanne number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Kanaaf lakkoofsuma bakka buusna jechuudha. Argitanii kana qabna, kanas qabna, kanas qabna, kanadha jechuudha kan nuti gaafatan. Kanaaf bakka isaanii kennama sana bakka buusne ishee kana calculate goonaa jechuudha. Kana booda 20 fi 28 walitti daanee 48 kana gaafa achi dabarsinu 36 irraa 48 hir'isnee maal arganna? Negatiiva wayii arganna. Negatiivni negatiivaan baddee lakkoofsa 12 arganna jechuudha. Kana jechuun 36 is equal to 48 minus number of A intersection B ta'amtire intersection B ta'a. Kana gaafa akkana dabarsitan maal ta'a? 36 irraa 8 gaafa hir'istan maal ta'a? 36 irraa 8 ta'a jechuudha. 18 ta'a. Negatiiva 18 is equal to minus number of A intersection B ta'a jechuudha. Okay. Kuni 18 osoo hin taane 12 jechuudha kan inni ta'u. Okay. Okay. 20 plus 28 minus 36 is equal to 48 minus 36 12 dhufa jechuudha. Kuni 12 dhufa. 48 irraa 36 sirriidha. 12 dhufa. Negatiivni negatiivaan baddi. Number of A intersection B keenya 12 dhufa jechuudha. 12 dhufa. Akka kanatti jechuudha kan isin calculate gootanii. Kanaaf baay'ee isiniin dhibu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Mee gaaffiin ammas exercise 1.18 ta'een itti fufee jira.
kana calculate godhaa. Ofii keessanii calculate godhaa. Number of A jira, number of B jira, number of A union B jira, intersection dhuma gaafatamne jechuudha. Ammas the same equation wanti haaraan hin jiru. Akkuma dura fayyadamnetti calculate goona jechuudha. Ammas A intersection B dha gaafatamne. A union B qabna. Number of A qabna, number of B qabna. Kanuma gaafatamne waan ta'eef bakka buustanii calculate gootu. It is very simple. Dhumarra deebiisaa meeqa argattu? 10 jechuudha. Kan isin argattanii 10 akka inni dhufu check godhaa jechuudha. Gaaffiin isin hojjechuu qabdu jedhee itti xiyyeeffadhu gaaffiin baay'ee murteessaan kanadha. Gaaffii kanadha. There are 60 people attending a meeting for meeting jedha. Namoota 60tu sibsabaa yookiin immoo walgahii tokko hirmaatee jedha. 42 of them drink tea. Isaan keessaa namni 42 shaayii dhuge. Namni 27 immoo buna dhugee jedha. If every person in the meeting drinks at least one of the two, if every person in the meeting drinks at least one of the two drinks, find the number of people who drink both tea and coffee. Kuni maal gaafate jechuudha. Intersection both ishiin jettu kun intersection ta'uu ishee argisiiste jechuudha. Namoonni muraasni wayii lachuu dhugan shaayis bunas namoonni wayii dhuganiiru jechuudha. Kanaaf inni kun 60 kun makuudha. Hundumadha waan ta'eef hunda baay'inni namoota attend godhanii A union B dha. Kun makuudha. 42 immoo warra shaayii dhuganidha. Tuuta A jennee fudhachuu dandeenya. 27 immoo warra buna dhuganii 42 shaayiidha. Kana immoo B jennee fudhachuu dandeenya. Kana A fudhachuu dandeenya. Kana immoo A union B jennee fudhachuu dandeenya. Kan nuti gaafanne A intersection B dha jechuudha. Baay'ina isaanii gaafatan. Kana bifa Venn diagramiitiin isin hojjechuu dandeessu hojjedha. Garuu karaa calculate godheen darbaanii. Egaan kana yeroo calculate goonu maal goona isinitti fakkaata? Let number of tea yookiin immoo warri shaayii dhugan the people who drink the tea 42 jennee haa fudhannu yookiin tuuta kana moggaasnu. Let number of C is equal to number of people drink the coffee is 27. Let number of A intersection C is equal to kun kan gaafatamnedha. Kan shaayii fi buna waliin dhuganii T makuu B'n immoo namoota shaayii fi namoota walgahii sana hirmaatan hunda kan baay'inni isaa 60dha jechuudha. Kanaaf foormulaadhuma duraa sana gargaaramnee kana A intersection B yookiin immoo T intersection C barbaaduu dandeenya jechuudha. Kana tuuta A tuuta B jettanii fudhachuu dandeessu. Whatever you can take everything. Waan feetaniin fudhachuu dandeessu. Garuu principleen isin hordoftan equationii dhuma duraa sana fayyadamtu jechuudha. Equationii sana duraa sana keessa gashitanii calculate gootanii T intersection C yookiin immoo kan shaayii dhugan, kan shaayis, kan bunas dhugan sana haala kanaan calculate gootu jechuudha. Kana booda lakkoofsuma bakka buusuudha. A union T union C 60dha. Number of teen 42dha. Number of coffee 27dha. Kun immoo barbaadamaadha jechuudha. Haala kanaan calculate goonee meeqa arganna? 9 arganna jechuudha. So it is very simple. Egaa kana fakkaata barnoonni keenya. Egaa walumaa galatti chapter 1 xumuruudhaaf mee qalal godheen summarize isinii godha. Chapter 1 kana keessatti egaa wanti nuti ilaalle a set is a collection of well defined object or element jennee define goonee turre. Tuuta jechuun egaa wantoota walitti qabamanii taa'an tokko ta'uu isaanii ilaallee turre. When we say well defined yookiin immoo sirriitti kan ibsamanii adda baafamanii baay'inni isaanii beekame yeroo jennu we mean that give object we are able to determine whether the object is in the set or not. Kana jechuun tuuta sana keessatti argamuu dhabuusaa kan nuti adda baasnu yoo ta'e egaa defined set jenna. Akkasuma egaa verbal method maal akka ta'e ilaallee turre.
bifa himaatiin kan ibsinu yoo ta'e complete listing ilaallee turre, partial listing akkasumas set builder method isaan kan sirriitti ilaallee turre. Chapter 1 part 1 dhaqaatii ilaala. Isaan kana yeroo seetii keenya kaa'uu dandeenyu akkamitti akka keenyu ilaallee turre. Akkasuma a set which does not contain any set is empty set ta'uusaa, tuuta duwwaan tuuta homaa of keessaa kan hin qabne ta'uusaa, akkasuma void set null set ta'uusaa, iddoo bu'eensaas immoo warra kana lamaan ta'uusaa ilaallee turre jechuudha. Two set A and B are said to be equal if and only if they have exactly the same identical number. Tuutni lama A fi B ta'anii wal qixa kan nuti jennu yoo maal ta'e jechuudha. Tuutni A keessa jiru hundi isaa wal fakkaatan tuuta B keessa yoo jiraate qofa ta'uu isaatii jechuudha. Karaa biraa immoo A is subset of B if every element of A is also element of B. Tuutni A tokko qixa B kan jennu miseensonni tuuta A hundi isaanii miseensa B keessatti kan argaman yoo ta'e qofa ta'uusaa ilaallee turre jechuudha. Any set is subset of itself ta'uusaa, empty set is subset of every set ta'uusaa. Kana jechuun tuutni duwwaan, qixa duwwaan yookiin immoo elementiin tuutni duwwaan qixa tuuta abbaa fedhee ta'uusaatii jechuudha kan nuti ilaallee turre. Ishiin kun baay'ina if set A is finite with n element, then the number of subset is 2 power of n. Ishiin kun 2 power of n dha. 2 power of n itti check godha. 2 power of n baay'ina subsetiiti. Baay'ina proper subset yoo ta'e immoo 2 power of n minus 1 dha jechuudha. 2 power of n minus 1 dha. Kana ilaallee turre detailii. Universal setiin immoo U dhaan kan bakka bu'u ta'uusaa, tuuta waliigalaa kan tuuta hundumaa of keessatti qabatu ta'uusaa ilaallee turre. The union of two sets A and B which is denoted by A union B. Kun immoo tuuta walitti makuu A union B bakkanaan akka bakka bu'u ilaallee turre. Akkasuma bifa biraatiin yeroo keenyu immoo A union B is equal to X when X is the element of A or the element of B. Orii kanaan kan bakka bu'u yoo ta'e A union B ta'uusaa ilaallee turre. Kan intersectionii garuu endaadhaan kan bakka bu'u ta'uusaa ilaallee turre jechuudha. Garaagarummaan isaanii kanadha. The difference between two set A and B which is denoted by A minus B ta'uusaa, tuutni walirraa hir'isne yookiin immoo kan keenyu yoo ta'e kanaan kaa'uu akka dandeenyu ilaallee turre. A minus B immoo A/B dhaan wal qixa akka ta'an, sana jechuun immoo tuutni X miseensa A ti garuu miseensa B akka hin taane ta'uu ilaallee turre jechuudha. Walumaa galatti let A be subset of universal set yoo ta'e, tuutni A tokko qixa universal set yoo ta'e jedha. The absolute complementiin A sun maalidha? All set of in U without A jechuudha. U keessa kan jiran osoo A hin dabalatiin A complement jennaanii jechuudha. Karaa biraa bifa equationiitii yeroo keenyu A complement is equal to X when X is the element of U but not the element of in A jechuudha. Kanaan Venn diagraamis egaa schematic pictorial drawing yookiin immoo pictorial representation ta'uusaa define goonee turre. Akkasuma equationii A delta B kana yookiin immoo A symmetric B is equal to A complement B union to B complement A ta'uusaa ilaallee turre. Akkasuma formulaa kana equationii kanas general equationii number of seetota ilaallee turre jechuudha. Egaan kana fakkaata barnoonni keenya har'aa. Guddaa galatoomaa hordofuu keessanii fi waan baay'ee irraa barattu jedhee abdii guddaan qaba. Wanti isiniin galle yoo jiraate naaf barreessaa, koomentii naa godhaa. Akkasuma bakka barachuu barbaaddan examplii equation hojjechuu barbaaddan yoo jiraate ani yeroo hundumaa isin gargaaruudhaaf qophiidha waan ta'eef naa barreessaa. Kanatti aansuudhaan egaa chapter 2 jalqabnaa. Chapter 2 osoo hin jalqabiin immoo exercise chapter 1 dhumarra jiru sun isin yaa hojjetu moo
bira darbinuu kan jedhu gaaffii kooti nuuf haa hojjetamu yoo jettan koomentii irratti naa barreessaa. Sanaa waliin yoo harki caalaan nuuf haa hojjetamu jedhe jettan isinii hojjedheen gara chaaptar 2tti waliin ceenaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.